daawwattoota keenya kabajamoo bakkuma jirtanitti salaamtaan koo isin haa qaqqabu isiniin jechaa annagaa kooti yaada keessan kanneen sagaleedhaan gama WhatsAppiin ergataa jirtan argaan jira garuu sagaleen keessan baay'ee dheerate hamma danda'ametti gaggabaabseen dhuma qophii yaala WhatsApp kanarratti isiniif maxxansa namoonni yaada hin ergatin yoo isiniif danda'ame sakandii 10 yookaan 15 godhaa ergadhaa sheer laayik godhaa warreen sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaa baay'een isin jaaladha ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jedha. Barbaadu bakkeetti dhimma biyya biyya dhimmi maal harkaa sababa ta'ee booya. Barbaadu bakkeetti dhimma biyya biyya dhimmi maal harkaa sababa ta'ee booya. Hai Fisha, arra malee wal agarru jechuudha jetti leelloo osoo as deeman jechuun an amman deebi'a achi hin turre ja'an ibsaanis ibsa dhaabee makiinaa jetti leello ibsaanis karaarraa achi baasee dhaadha maal nin bu'anaan jechuu baatu jennaan noo wayin sitti kan imaanaa akkuman sitti kan kanatti geessuu qabu jennaan abshiir maali maallatti kan nuuf deemte jennaan borsaa ishii keessaa fuutee yaadannoon siifit jettee ibsaadhaaf kennite ibsaanis irraa fudhate kana ammoo boonaadhaaf naagees hadaraa yoo akkanan sitti kanne kanarraatu wallullee beek jennaan abshiir hay akkamittiin tuqu maal wajjiin oollu jennaan lakki harmeetiyyaan abbaa kiyya biran dhaqa jeetiin biraa bee saniifuu deemuu hin qabu yoo rabbi je walagal amna gaarin siifawu nagaatti jennaanin ibsaan baay'ee garaa dhaarora'us dirqama ittaanan hayyee ja'an akka yataamaa hayyadaan qunxuutti imimmaan dhangalaasaa leelloo ibsaa boohu agarraan ofiif woo weegalte ibsatti maramtee wal jajjabeesse leelloo buutee makiinaa finfinnee deemuuf deemta seente ibsaanis baay'ee rora'aa ka'ee gama manaachi deeme kennaa leelloo kanniteef kana banee laaluu seene hoggaa laalu kennaa jaalalaat daranoo imimmaan buusa uf duuba deebi'ee leelloo arguu fedhee isumaa bakka leellootti buusan gahe makiinaan leelloo seente guuttattee gama finfinnee karaa seente akka jala hin fiin karaan asiin miiluma qofaan ol seene makiinaa irraa bu'ee miilan jalachi fiige leello je'us namni isa dhaga'u hin jiru uf duubaas deebi'ee makiinaa isaa keessaa bilbila fudhatee leelloof bilbiluu eegale leelloo ofiifuu boohaa deemte kana gubbaan waca nama taaksii keessa jiruu fi didichaa makiinaatiin bilbila ibsaan bilbileef kana hin agarre ibsaanis yeroo lama yaalee dadhabnaan dafee gama finfinnee makiinicha jala deemuuf karaa isa jalaatiin ol naannahee akka malee makiinaalee ambar kana jaalatten seene akkamittiin qannaa takka malee ishirraa addaan baha jechaa baay'ee boo'a makiinaa ari yoo kaaftan ilaala jechaa bilbila jala ari osuma bilbilaa jala ari makiinichi leelloo seente uf duratti achar gara kiiloomeetira 3 irraa fagaate dhaqqabe jechaa harka tokkoon bilbila qabatee harka tokkoon marii makiinaa qabatee osuma ari makiinaan ibsaan oofu ispiidii hamaan fiigaa jira tasa karaa irraa baate makiinaan ibsaa miidhamte ibsaanis achumatti dhaabee boonaaf bilbile boonaanis hiriyoota isaa kan ibsaan manatti dhiise waliin dhufanii makiinicha ibsaa makiinaa biraatiin harkisanii bakka tolchaa dhaaban maaliif akka karaa finfinnee deemu gaafannaan ibsaan suutuma jee boonatti hime boonaanis wanni guddaa atumti baga baate abshiir jechaa gara manaa deebi'an. leelloo ibsaan addaan bahuun baay'ee roraaf eega finfinnee deeyitellee bilbila ishee ilaal gara mana abbaa ishii deeytus abbaan gammachuu ishiin duraan hoggaa dhufti gammaddu irratti hin agarre maal taate jee gaafatus deebisaa hin argine leelloos ol seenteetu rafuu eegalte hoggaa tafa hirribaa kaatu yeroon ibsaan gama eerpoortii dhaqu geessee jire leelloos garaan dadhabee eerpoortii dhaquu feete abbaa gaafate abbaanis tole singees maali eenyu qajeelche jennaan ijoollee saahibaata jetteeni ibsaadhaaf bilbiluu feete hoggaa bilbilee ishii ilaal kunoo yoo xiqqaate yeroo 10 bilbilee fi jira ibsaan daftee ibsaadhaaf bilbilte dhiifama hin agarre amma eessa jirtan jennaanin amma makiinaa kireeffannee gama eerpoortii deemaa jira jennaanin maal makiinaan ta'e hoo jennaanin ibsaan himuu fi hin feene manumatti dhiif jechaa leellos gama abbaa ishii gabbaatee abbaa waliin gama eerpoortii kutu akkuma dirree xayyaaraa dhiiteen boonaa fi ijoollota hiriyoota ibsaa tanneen biroo malee ibsaa hin agarre leelloo akka eerpoortii dhufuuf deemte namuu hin beeku ture ibsaanis makiinaa kireeffatee dhufe san keessa taa'uu jira boonaa fi ijoollee san malee dhabnaan osoo namuu hin dubbisin makiinaa abbaa ishii duuba dhaabbattee bilbila ibsarratti bilbila ibsaanis makiinuma isaanii tanaa achi makiinaa biraa takka keessa hamma yeroon geessuu jee taa'aa
bilbila leelloo agarraan jalaa kaas leelloo sakkaas jirtu itti himnaan makiinaa keessaa dafee bu'ee ibsaan hoggaa ijaan barbaadu eegal kunoo leelloo ibsuma bira jira walitti maramanii akka nama amata dheeraa wal arginii takkatti walitti boohan isaanis lootii mormarraa qabu tokko ofirraa baasee mormatti hidheef leelloo abbaa ishii irraan biratti abbaan leellootis makiinaa keessa taa'uu ture hoggaa leelloo fi ibsaan walitti maraman sirritti arge abbaan leelloo baay'ee shakka kaadimaa ishii ta'uu itti gabbuunis baay'ee itti ulfaatu useetuma makiinaa keessa taa'a ibsaa fi leellos osoo waliin haasaanii yeroon deddeemtee jirti boonaan faan gama si'ar dhufanii ibsaa fuudhuuf dhufnaan kunoo leelloo waliin jiran haay leela ni dhuftee maaliif finkite kunoo qajeelchina jechaa wal dubbisanii tadhaamannaa ibsaadhaan walitti maramanii isaanis gama cheekaappii ol seene abbaan leellotis leelloo yaadan soqtee fuudhu gara manaa kuteen boonaan faanis ibsaa itti dhaammatanii qajeelchan. Intalti magaalle fannis akka malee onnee seente fannis akka waan adurree hamtuuta gaadu namoota isaa waliin tattaa'u jalaan ishii hiriyoota ishiitii waliin qofaltee taphatu. Daawwatu namni qalbifatee fannis laale fannis TV keessaa filmii wahii laalu jira jaa malee namumaas isa bira jiru laala namni jiru hin jiru. Isaadhuma akkasitti tattaa'ee jireenya biyya namaatii fi jireenya biyya teenyaa wal dura qabee haasa'aa jiru. Tokko marxoo takka ceequu isaa tanarra kaa'atee dhufnaan intalti fannis daawwatu lafaa ol kaatee deemuu feenam fannis taa'i malee eessa deemte je'ee sagalee ol fuudhee. Abbaan Aliyyiitis fannis qubaan us jechuu isaati intalti abbaan ishii dhufnaan daftee lafaa kaate abbaan ishiitis akkam bultan je'ee dubbannaan abbaan Aliyyi akka inni abbaa intalaa ta'e ni beeka. Fannisiin lafaa ol ka'e je'ee gurratti dubbatee salaamtaa jalaa qabanii taa'a koottu asuma ga'i je'aan abbaan Aliyyi namtichis as dhiyaatituma gad taa'e fannisis namticha kana waan beeku fakkaata inumaa akka waan irraa aara qabuuti osuma tattaa'an yeroon takka galgala je'anii mitiiree namoonni baay'een gama hojii yaa'anii haguma aalii ollaa qofaatu walitti hafe yoo ijoollee xixiqqoo taate malee gurguddaan hundi yaa'an abbaan Aliyyiitis amma mirqaanasiis tahee jira fakkaata fannisitti haasa'uu fedhee waa'ee intala sanii dubbata. Intalti ati naaf taate jettu sanna ta'eenyu akka taate way beeytaati jennaan hin beeyne akkam baraaftee takka hin qabdu je'aan fannisis abbaan Aliyyiitis nama gamaa gamana ofirraa laaletti akkana je'an intala san bara haati ishii ta'ati gaafa biyya sanaa baddu heerumte sanii ta'ati jaalattu sanii tanaafin ishiin naa taate jettee ati dubbannaan sitti qofle jennaan. Hay tafaateeti dhugaa baanta abbaa Aliyyi jennaan ta'ishiiti abbaan hareefu as ture sanii bar baranuu akkuma itti aare eedaanuu qalbiin tanaaf na jibbite jennaan amma dubbiin isa jibbuu bira hin jirtu intalti siiftaanan manguddoo erguu qabna jennaan siboo eeguma antee mallattee akkatti guddatte je'a fannis. Yaa fannis dubbiin teetune intala dhabna haadhaan gallaa tayyaan sanii wal fakkaatiti amma qofatee walitti qabat ana malee namuu hin beeku haadha ishiitillee anumaa dubbisa jennaan bari ishiinuu haadhuma fakkaatti tanaaf qaddaftee qalbii na fuute taate hayyee yoo na diduu baatan akka malaa kun je'aan fannis abbaan Aliyyiitis taate hayyee imaama arrumarraa hobuu qabna mee ammaa wa'eetiin manguddoo dubbisee dhufaa taa'igaa je'ee ka'ee ulaa manaa. Ibsaan amma guyyaa tokko dabarsee jira eega qilleensarra jiru harmee isaa sirriitti beeku baatu footoo ishii beeka waan ta'eef akkuma eerpoortii bu'een dhaabbanni DBUSA sunis isa fuudhuudhaaf eerpoortii jira. Harmeen ibsaatii fi kaadhimaan boonaa qashtii fi hiriyaan qashtii waliin dhufanii achi jiran waan ta'eef hoggaa ibsaan achi as bahu harmeen ibsaafaa ijaan nama keessatti eegaa turan arganii dubbisanii dhaabbanni DBUSA sunis dhufanii ibsaa fuudhanii deemanii hoteela ibsaaf qabame geessan. Isaanis hoteela taa'aa harmee isaatiin wal arguun baay'ee gammachiiftus yeroo bakkuma uummanni kaayee kana taa'a malee carraa harmee isaa waliin bahuu hin argatu. Hoteeluma sanirraa boonadhaaf bilbilee akka naga hangale himnaaniif boonaan baay'ee gammade. Ibsaa waliin hoflanii taphatanii isaanis xiqqoo dhaabbatee leelloof bilbile. Leellos hello eenyu
jettiin sagalee gaddaa takkaan. Ana ibsaadha akkam nagaa jennaan. Nagaa ibsaa nagaan dheeyxee dhugaan siinja eegaate asii deemte kunoo manuman taa'u jiru iskuula hin dheeyne har'aawu manuman oole ati akkam nagaan dheeyxeemi jechaa ibsatti haasoftee akka ibsaan dafee deebuu gaafa haalli hoggaanaa sirraa hintu dhufeetuma walagala jechaa wal booharsanii siifin bilbile waasaap siifin kataba hin badin hayyee waliin jechaa gargar biran. Abbaan Aliyyiitis manguddoo hamma walitti dhihaatan tokko dubbisee gama warra intalaa erguu fedhee dhufee fannisiin mari'atee maallaqa irraa fuudhee miila qalleeyyii gama magaalaa ergate. Wantoota manguddoon qabattee gama warra intalaa dhaqan hundumaa bitatee manguddoo ergatee ufiifis manguddoo waliin dhaqe. Manguddoonis akka miira isaanii hadhaanu himnaaniif eenyuuf akka barbaadan gaafanna akka ilma abaluu hadhiyoo Ameerikarraa dhufaniif gaafatan himnaaniif beellama qabanii fi gargar garan. Guyyaan beellamaa ga'e manguddoon itti dachaate. Abbaan Aliyyiitis haadha intalaa dubbii keessa nyaachise. Haati intalaatis hayyamtee jirti. Abbaan intalaa xiqqoo keessi isaa didus badeeree Ameerikaatti hayyamee jira fakkaata. Manguddoonni beellama lammaffaa kanarratti argatan intaltis haa warra baadiyyaa taatu malee qaadhimaa waan qabdu fakkaata. Diduu feenan lolaniituma itti kana fannis xiyya intala argannaan moluu mataa isaa tatakkaa hoofiyaa irraa lafa hin kaayinsan har'a lafa kaahee hulaa dura taata. Inumaa rifeensa citaa ibiddi gube fakkaatu tokko walirraa fagaatee mataa isaa gubbaa dhadhaabe. Daawwitii takka uf dura qabee uf laalla jaartii argannaan rifeensi naaf biqiluu heddu ufiin jechaa areeda hidhate. Abbaan Aliyyiitis aalii ollaa har'uma erginee beeksisuu qabna jechaa guyyaa cidha isaanii torbaan dhufutti beellamatanii fannisis duraan nama harka kana jabaatu eega jaartii argate kana akka ajaa'ibaa kanatti namarra heera. Ganda intalattis wayyeessee kanneen ganda isaanii kanas waan godhamuu qabu hundumaa akka godhan itti kennee haadha boonaatii fi namoota hanga tokko fuudhee intalaaf waan barbaachisu hundumaa godhuudhaaf gama magaalaa walqota. Cholleessitu malaa lubbutoo himi manjaalala. Cholleessitu malaa ruhiitoo himi manjaalala. Ibbeera sidafnaan ibbeera sidafnaan wiyyanna golgolaa. Suma shaada jito boyala kifne Kuyanuna tihalkani natu hega gargarbane Hamtu siya diwan beku wani guya tukofile Gargarbahu khinyaf garu sababa sahni walale نفسي يا فسرة قرأت تنتبه مرني تسرة تدمي أني يا قرأ سمدي لما برا تيبي نذرة أكني تهيرا ملا وجا أني ملا وجا أني ملا وجا أني ملا وجا أني Cholleessitu malaa lubbutoo himi manjaalala. Cholleessitu malaa ruhiitoo himi manjaalala.
إبيرا سدنان إبيرا سدنان ويانا قلقلا شولي ستهملا لبوتو يمي من جاللا شولي ستهملا روحيتو يمي من جاللا إبيرا سدنان إبيرا سدنان ويانا قلقلا Banaje niyanu wahaniyane Aragar gar banangaru jecha kesani namanne Dua male yansinganu jechuwada khanasente Jechuta fa fetigaru nahimika mindagate نفسي يا فسرة كرهت تدبي مرني تتسرة نالني كاني يا جراه سمني لما برا ديدي ندررها أكني تهيرا ملا ويا